Ijoo barri kun bara dhumaati. Maaliif addunyaa hundumatti abiddi qabate yaa Waaqayyooti nu baasi. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatan viidiyoo kana laayikii godhaame isiniin jedhaa jiru. Ijoo waan argaa jirtan kana viidiyoo gubbaarratti kana isin argisiise kana jechaadha. Finfinnee gubbaatti jechaadha ibidda akka balaa ibiddaa mudatee kunoo fooqin akkasitti guggubate jechaadha qabeenyaan suuqin akkasitti gubatee barbadaa'e jechaadha. Maal ijoollee bara akkamii keessa jirra maal ibiddeen namatti qabatu gooftaa Yesuus nu baasi. Bishaan ibidda maaf akka ta'e garuu beekone dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkanatti magaalaa Finfinnee keessatti markaatootti jechaadha kuni markaatootti guyyaa har'aa ganama keessaa akkasittiin guggubate jechaadha. Dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Akkasuma namoonni naannoo sanaallee nama qabdan kana yoo waaqumti nama baasee otoo dursuma inni qabate yoo kaatanii keessaa baanedha. Yoo ta'eef malee akkatti ibidda keessaa kaatanii ba'anii qaban. Maalin jedhe bar biyya hundumaa addunyaa hundatti ibiddi qabata. Addunyaa hundatti bishaan lolaa bishaanii kunan hin beeku ani. Dhugaa rabbani jallinuma nu hojjennuuf hojiidhuma nu dhaloonni kun hojjennutu hojii badaa ta'ee waaqa bira ga'ee rabbiin akkasittiin dheekkamsa akkanaa kana nurratti fidanatti fakkaata yeroon ilaalu jechaadha. Maaliif seetan? Wanti nuyi addunyaa kana gubbaarra amma jiraannutti hojjennu waan badaa hojjechaa oolla. Mee ilaala shamarroota tokko ilaala, mee ijoollee dhiiraa tokko ilaala. Waan ulfina waaqayyootiif hin taane waan rabbiin hin jaalanne lafa amantaa keenya kabajuu lafa amantaa keenya sodaachuu itti jirutti waan badaa dalagaa waan fokkisaa hojjechaa oolla. Obboleessi obboleessa irratti kaa'atii oola, obboleettiin obboleessa irratti kaa'atii hundumtuu walumarratti kaa'aa oola wal jibba. Dhalli namaa kuni hundumtuu wal jibba jechaadha. Ilaalamee waan namni kun hojjetu waan namni kun hojjetu hundumaa walitti saabamee guyyaa isaa eeggate akkanatti horiisuu waaqa namatti fakkaata kuni jechaadha. Sababiin isaa waan ilmi namaa kun dalagume ilaala. Badiin nu hojjechaa oollu guyyaa keessatti sa'aatii sekendii keessatti araara isaa nu haa godhu malee dafqa haadha hiyyeessatti nyaachaa oollaa haadha hiyyeessaa cunqursaa oolu. Bakka waan baay'eetu jira jechaadha dhugaa. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtu dafqa isheen dafqite nyaatu waan hedduutu jira jechaadha. Dalagaa ilmi namaa kun guyyaa keessatti dalagaa oolu jechaadha. Badiin nu hojjechaa oollu kun hundumti isaa wal kuusee ani bara 2017 kana keessa fiixan ba'aa jira ta'u yaa Waaqayyo araara kennuu godhu. Gara baraara kadhachuudha obboloota kiyyaa. Nutti araarami jechuurraa kan hafe wanti biraa hin jiru jechaadha. Dheekkamsi Waaqayyoo guyyaa isaa eegee gaafa dheekkamu harki isaa maalumtuu deebisuu hin danda'u garuu araara isaatu baay'ata. Namni otoo araara kadhatee akkuma amantii qabutti rabbi nutti deebinuuf dhiisotoo jedhanii wanti dheekkamsi kun nurra ga'u hin jiru jechaadha. Kanaaf akkas isiniin jedha waan baay'eetu waan jiruuf ilmi namaa kun dhugaa rabbi waan nutti araaramu. Badiidhuma malee waan biraa miti kun. Badii keenyarraan yoo afirraan wanti tokko wanti kanar nurra gaha jennee yaadnu hin jiru. Kun amma ilaala Finfinnee keessa yeroo ammaa kana keessatti jireenyi Itoophiyaa jireenya widdii jireenya ilmi namaa kun akkaataa ittiin jiraatu dhabee hundumtuu qixa wal qixa hiyyeessa sooressi ergumaan tokko seqaayyamaa jiru kana keessatti har'a manni kun mana dhiisate har'a suuqii takkitti waan keessa jiru baay'ee jira godaatii namaati. Awwarra irraa bitatu jechaadha ani gurguruu jechaadha godaatidha jechaadha. Innaa kan hundi hoggaa barbadaa'ee ibiddaan gubatu manni tokko har'a mana tokko ijaarrachuudhaaf mee eessa gaafata isiniin jedha. Tokkoof ani dhugaa tokkoof karaa namaatti naggana ganni kun karaa waaqatti yaa Waaqayyo nama oolchu kanaan arraba koo eegi yaa Rabbi. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa addunyaan ibidda wal gubaa jirti addunyaa ibidda wal gubaa jirtu keessaa keenya immoo maaliin akka ibiddi kun ka'e hin beeku ibidduma ka'eetuma akkasittiin guyyaa har'aa ganama dhugaa liivii seenanii liiviidhaan akkasitti waraabu namumti irraa beechaa meeshaa gaalleen qaban biyyi keenya otoo meeshaa gaa qabaatee ibidda akkasittiin ka'e kana dafanii dhaqqabanii warratanii makiinaa sanaan irraa dhaamsuu danda'u. Garuu meeshaa gaa ittiin dhaamsan hin qabani. Kun immoo ibsaan konteekti wal godhaa waan baay'eedha jechaadha. Dhugaa ibiddi tokko ka'e inni kaanan naannoo sana hundadha kan inni barbadeesse jechaadha. Ibiddichi ilmi namaa kun amma tokko jalaa baqate garuu amma nama lubbuudhaan beesin dhageenya Waaqayyo lubbuu namaa hin baasin ibiddaani. Akkasisiniin jedhaa dhugaa rabbii yaada garaa ofii geeddarachuudha yerittiin dhiyaattee jirti.
Waaqayyo nuuf haa araaramu. Innumti nu uume kuni nuuf haa araaramu. Badii dhufu kana jalaa innumti nu haa baasu malee biyyi lafaa kana gubbaarratti wanti hundumtuu ta'aatii jira. Wanti hundi ta'aa jira. Dhufaatiin immoo waaqayyo irra kan hafe hundumti isaatu ta'aa jira. Hunduma isaa argaa jirra. Badii keenyaaf yaada garaa keenyallee haa geeddarannu siniin jedha. Adaraa obboloota koo walirratti hin ka'inaa, wal isin arrabsinaa. Ijoollee baay'ee amma yeroo laallu tiiktookii kanarra ta'anii, feesbuukii irra ta'anii ajandaa waa'eedhuma nama arrabsuu, namarratti ka'uu, waa'eedhuma namarraa nyaachuu, dafqa namaa funaannachuu, guyyaan tokko dhufnaan kun akkana nama gooti jechaadha. Qabeenyaati har'a kana dalgaa walitti sassaabbattee guyyaa takka sekendii takka keessatti ibiddaan daaraa godha yookaan immoo sekendii takka keessatti bishaaniin daaraa godha. Sababiin isaa karaa jallinaati waan walitti qabatteef jechaadha. Wanti karaa gaarii, karaa qajeelaa, karaa rabbiin namaaf kenne dafqanii immoo dafqa ofii walitti qabatan immoo ibiddumti barbaadedoo ka'eeyyuu gidduutti immoo si oolfachuu danda'a. Sababiin isaa ati ofii keetiif dafqitee hojjetattee fidde waan ta'eef ibiddatti dabarsee si laatu jechaadha. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf obboloota kiyya siniin jedha warroonni nama qooddan, warroonni nama arrabsitan, amantaadhaan nama qooddan, wal qoqqooddan, wal arrabsitan isiniifillee dhaamsan qaba. Adaraa keessan waan fokkisaa irraa of eeggadhaa. Guyyaatti addunyaa kana gubbaarra deemtan hin beektan. Har'a ta'e boru ta'e amma ta'e sa'aatii keessa tokko kana ta'e hin beektu. Sa'aatii amma sagalee koo dhaggeeffattu kana ta'e hin beektu gisee itti deemtu jechaadha. Garuu immoo waan badii hojjette tokko yeroon itti qalbii kee jijjiirrattee araarama kadhattu hama malee yeroo itti lafa kanarraa kaate araarama kadhadhaa araarama na argama jettee hin yaadin hin jiru inni olii jechaadha. Yeroon itti araara argattu biyya lafaa kanatti yeroo ati foonii fi lubbuun kee wal keessa jiru badii keessa na keessa dhaabattee rabbi naaf araarami yaa waan gara keetti deebi. Jira gara kootti deebii jettutu hamma yeroo sana araara argatta malee otuma badiil dalagduu guyyaa sittiin dhiini aduu sinitti lixini siniin jedha waan inni waa gargaaru obboloota kiyyaa dhugaa rabba hedduu takka nama gaddisiisa jechaadha. Amma galeessa galgalaasi akkaatti bunnisiisaa daaraa gochaa bulan jechaadha. Qabeenyaa jara kanaa jechaadha mana jechaadha. Innaa kanaafuu addunyaa kun addunyaa ibiddaa taateetti yaa obboloota kiyya islaama kiristaana siniin hin jedhu waaqeffata siniin hin jedhu akkuma amantii keessanitti fuula isaa deddeebi'aa adaraa araara kadhadhaa siniin jedha. Guyyaatu guyyaa ta'ee walitti dhiyaattee dhuftee jirti. Guyyaa keessa immoo guyyaa kam akka ta'e hin beeknu waan ta'eef adaraa keessan siniin jedha. Hundumti keessaniyyuu yaada garaa keessanii geeddaradhaa siniin jedha. Hedduu takka galatooma waan dhaggeeffataniif keessan immoo keessa mallee gorsa sinii taati jedhee yaade waan ta'eef laayik sheer godhaa. Warroonni har'a tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Hordoftoota kiyya baay'ee siin jaaladhuu fi baay'ee siin kabaju iddoo guddaa siniif qabu na jajjabeessuun keessan laa'ikiidhaan itti hafuuf naaf jiraadha waggaa kuma amtuu sinin arginii sinin jedha.